Jirtu hordoftoonni Kokeeftiyoop akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya isin qaqqabu jecha har'aa managerial function isa dhuma controlling kan jedhu kan ilaallu ta'a. Introduction to management boqonnaa tokkoffaarraa jalqabnee har'aa boqonnaa ja'affaarra geenyerra kuni kan xumuraati jechuudha. Kana booda exit examidhaaf gaafilee hojjechuu eegalla jechuudha. Kanaaf barattoonni channel keenya subscribe gochuudhaan viidiyoo keenya akka fayyadamtan Gamanumaan isin affeeraa warroonni exit examidhaaf qophiirra jirtan keessattuu barattoonni business management fi business administration gamanumaan akka qophooftanii nu eegdan isin jechuun barbaada. Gaafilee exit examii hojjenna ji'oota itti aanan kanaaf jechuudha. Kanaaf isinis gamanumaan qophii keessan nu wajjin akka taasiftan isiniin affeera jechuudha. Har'aaf introduction to management isa dhuma controlling function kan jedhu ilaalla jechuudha. So gara introductionitti gaafa seennu controlling kan jedhu kuni it is the last management functionidha akkuma isinitti hime and it affects or is affected by the other four function jedha. Yes, planning, organizing, leading, staffing and jennee dhumarratti immoo controlling jechaa irraa. Kanaaf isaanan afran gara duubatti ilaalle kunniin hamma tokko controlling kana affect gochuu danda'u innuu isaan affect gochuu danda'a jechuudha. So planning, organizing, staffing and directing must be monitored to maintain their effectiveness and efficiency. Kanaaf organizing jiraate, planning jiraate, staffing gahaan jiraate, directionin kenname, controlling jiru taanani effectiveness and efficiency of the managerial function sun wanta gadi bu'a yookaan immoo akka barbaadame hin ta'u jechuudha. Kanaaf for successful implementation of managerial function this controlling is very important jechuudha karaa biraati. So manager review performance of employees daily or weekly and monthly to determine the actual performance. Egaa hojjetaan tokko erga qacaramee booda hojii inni hojjetu jira yookaan hojii inni akka hojjetu barbaannu jira. Hojii sana sirnaan hojjechaa jira moo hojjechaa jiru kan jedhu manajarri maal gochuu qaba? Review taasisuu qaba jechuudha. Performance isaa analyze gochuu, check gochuu danda'u qaba. Maybe performance analysis kana guyyaa guyyaan ilaaluu dandeenya. Torbeetti gizee tokko ta'uu danda'a. Ji'aan gizee tokko ilaaluu dandeenya jechuudha. So based on that performance manajarri tokko maal godha? Performance hojjettoota isaa analyze godha yookaan manage godha jechuudha. Manage godha. Kanaaf controlling is the last management function which organize the other four managerial functions jechuudha. Controlling sirriitti hin jiru taanaan staffing gahaan osoo jiraate iyyuu planning gahaa yookaan plaanii bareedaa osoo baafne iyyuu dhumarratti successful ta'uu dhabuu dandeenya jechuudha. Therefore, for successful implementation of the four managerial function, controlling is by far very important jechuudha. Here controlling is checking a current performance against a predetermined standard in the plans with the view to ensuring adequate progress and satisfactory performance. Maal jedha? Controlling gaafa jennu performance hojjettoota keenya check goon. So current performance check goon. Gaafa check goonu garuu standardiin jiraachuu qaba. Dura standardii baafannee qabaachuu qabna. Maaliifii wanta tokko gaafa madaallu madaalliin sun standardii wayii irratti depend ta'eeti malee akkasumaan lafaa kaanee standardii ma barbaanne yookaan bakka standardiin hin jirretti performance hojjetaa tokko manage gochuu, check gochuu, evaluate gochuu hin dandeenya. Therefore based on the given standard we have to check the performance of the current or the current performance of our workers jechuudha. Yeroo sana maal isaa ilaalla? Fakkeenyaaf adequate progress isaa ilaalla, satisfactory performance isaa ilaalla jechuudha. Maaliif akkaataa barbaadamuun deemuu qaba. Progressiin isaa gara finishingitti gaafa deemu almost bifa plaanii kaa'ame sanaan deemuu qaba jechuudha. Isa sana maal goona? Evaluate goona yookaan check goona jechuudha based on the standard. Again, controlling is determined what is being accomplished, that is evaluating the performance and if necessary applying corrective measure so that the performance takes place according to the plan. Kanaaf erga performance isaanii evaluate goone based on the standard
evaluate erga goonee booda maal goona maybe necessary corrective action fudhachuu yoo barbaachise corrective action sana fudhachuu danda'uu qabna jechuudha. Bakka measuring barbaachisu bakka correction barbaachisu hojjettoota keenyaaf correction sana kennuufii qabna jechuudha. Maaliif dhumarratti hojiin isaan hojjetan suni galma geessa dhaabbata sanaa hin achieving godhu taananii sirrii miti waan ta'eef galma geessa kaayyoo dhaabbata sanaaf hojjennu waan ta'eef based on that maal gochuu qabna evaluate gochuu qabna jechuudha. Correction yoo jiraate correction sana immediately fudhachuu danda'uu qabna jechuudha. So this is the way how controlling is very important in performance evaluation jechuudha. Purpose of controlling. Control gochuun maaliif barbaachise? Yes. Dhaabbanni tokko controlling qabaachuu maaliif barbaachise? Why controlling is the last managerial function jechuudha. So management control is systematic effort. Kanaaf systematically management control gaafa jennu it is systematic effort to design information feedback system. Yes, systematically or scientifically design ta'ee kan yeroo information yookaan feedback system sana kan qabaatu ta'uu qaba. Maaliif hojii tokko erga evaluate goonee booda feedbacking kennamuu qaba hojjetaadhaaf jechuudha. And to set performance standard. Wanni biraa controlling qabaachuun maaliif nu barbaachise? Performance standard kaa'uudhaaf nu fayyada jechuudha. Performance standard kan kaa'amu yoo controlling jiraate qofa jechuudha. Maaliif performance evaluate kan goonu standard kaa'ame sanarra waan ta'eef performance set gochuudhaaf or performance standard set gochuudhaaf controlling nu barbaachisa jechuudha. Inni biraa to compare the actual performance with standard. Compare gochuudhaaf. Yes, wanti hojjetame resultiin isaa jira. So resultii arganne sana standard kaa'ame wajjin compare gochuudhaafis systematic management controlling nu barbaachisa jechuudha. Fakkeenyaaf currently hojjetaan manufacturing tokko akka piece of material 100 yookaan 1000 akka oomishu kan barbaanne yoo ta'e standard irratti guyyaatti meeqa oomisha kan jedhu sana laaluu qabna. 900 yookaan 950 kan oomishu yoo ta'e standardin keenya 1000 yoo ta'e standardii sana wajjin hin deemaan jiru actually. Dhiyaataa jira bareedaadha garuu standardii nuti kaanne sana hin guutaan jiru waan ta'eef isa sana compare goone bakka deviation hin jiru especially maal jedhasa to determine whether any deviation is garaagarummaan sun maaliif dhufe kan jedhu check goone ittiin beekuudhaaf systematic controlling effort qabaachuu baay'ee dirqama jechuudha. Inni biraa to take any action required to assure that all organizational resources are being used in the most effective and efficient way. Akkuma beekamu resource baay'ee limited yookaan immoo resource baay'ee xiqqaadha. Resource xiqqaadhaan fayyadamnee kaayyoo dhaabbata tokko galma geessuudhaaf maal gochuu qabna? Resource management sirnawaa ta'e qabaachuu qabna jechuudha. So resource management sirnawaa qabaanne galma geessa dhaabbata sana effectively and efficiently hojjechaa jiraachuu qabu keenya kan nu mirkaneessu yoo controlling gahaan jiraatedha jechuudha. Kanaaf controlling karaa kanaanis gahee taphachuu danda'a yookaan gahee guddaa taphachuu danda'a. Inni biraa controlling processidha. Adeemsa inni kuni controlling by itself processidha. Processiin kun 3 basic stepii qaba. Steponni kun inni jalqaba establishing define what standard maal gochuu qabna? Establish gochuu danda'uu qabna dura. Yes, standard erga establish goone booda standard sanarra depend taanee maal goona? Evaluate goona jechuudha. Therefore, establishing standard gaafa jennu standard are measuring a device qualitative and quantitative designed to help monitor the performance of the people, the capital, as well as the process. Kanaaf standardii wayiin kaanna pilaanii keenya keessatti galfanna standardii wayii quantitative hammana oomishuu qabna, qualitiin isaa hammana ta'uu qaba. Yes, even standardiin keenya gaafa product wayii oomishnu quantity isaa hammana gaafa oomishnu capitalii nuti fayyadamnu hangana ta'uu qaba. Processiin nuti keessa dabarru immoo bifa kanaan ta'uu qaba jennee duruma standardii kana pilaanii keenya keessatti galchina jechuudha. Kanaaf standardii kana establish gochuun steepii isa jalqabaa jechuudha. Standard kan be managerial standard ta'uu danda'a. Technical standard ta'uu danda'a yookaan immoo karaa adda addaatiin managerial standard gaafa jennu reports, regulation and performance evaluation standard kaa'achuu qabna. Managerii tokko hojjeta isaa bifa kamiin performance isaa evaluate godha kan jedhu kaa'amuu qaba. Reporting relationship isaa maal ta'uu qaba kan jedhu standardiin kaa'amuu qaba.
akkasumas regulationiin bifa kamiin adeemsifamuu qaba kan jedhu kaa'amuu qaba. Zaatisaat managerial standard jennaan jechuudha. Technical standard gaafa jennu they specify what and how production method and the process, material, machinery, safety equipment, parts and supply are applied. Yes, akkuma asitti managerii tokko standardii mataa isaa qabu. Technical standardiin immoo jira jechuudha. Technical standardiin sun maal of keessatti hammata? Especially maal oomishna fi akkamitti oomishna kan jedhu sana sirnaan kan nutti himudha jechuudha. Maal oomishna, akkamitti oomishna gaafa jennu production methodii isaa maal ta'uu qaba? Methodology nuti fayyadamnu bifa kamiin ta'uu qaba? Processing nuti keessa dabarru akkam ta'uu qaba? Yes, processing keenya maa inni? Materiaalii nuti fayyadamnu maal faadha? Materiaalii nuti fayyadamnu standardii isaa maal faa guutuu qaba kan jedhu beekuu qabna. Akkasumas maashinarii garaagaraa kan fayyadamnu maashinoonni efficacy isaa, efficiency isaanii akkamii ta'uu qaba? Energy consumption isaanii maal ta'uu qaba kan jedhu standardii mataa isaa baafna. Safety equipment jiramoo hin jiru? Safety equipment nu barbaachisa maal faadha kan jedhu duruma baafannee qabaachuu qabna. Partii fi supplies applied. Yes, gaafa waan tokko oomishnu paartileen garaagaraa yookaan immoo paartileen wantoonni garaagaraa keessatti dabalamuu danda'u, qooda fudhachuu danda'u. Akkasumas supply garaagaraa nu barbaachisuu danda'a. Especially manufacturing industry or production industry yoo ta'e, akkasumas service industry yoo ta'e, supplies in applied different supplies can be used for the process. Kanaaf technical standard isaan kanneen of keessatti hammatee qabaachuu danda'u qabaachuu. Yes, production method, production process, production material, machinery, safety, equipment, parts and so on. Isaan kanneen duruma standardii isaanii baafna. Duruma standardii isaanii baafannee qabaachuu qabna jechuudha malee akkasuma lafa ol kaane measure gochuu hin dandeenyu. Methodology kan kee sirrii miti jechuu hin dandeenyu. Processing ati keessa dabarte sirrii miti jechuu hin dandeenyu hojjetaa tokkoon. Materiaalii fi maashinariin bifa kanaan arrange ta'uu qaban jechuun hin qabnu. Yes, machine location or facility location durumaa baafannee qabaachuu qabna, standardii qabaachuu qabna jechuudha. Kanaaf based on that standard dhumarratti performance hojjetaa keenya maal goona? Evaluate goona yookaan measure gochuu dandeenya jechuudha. Therefore measuring performance gaafa jennu standardii kaame sanarraa deemnee performancein hojjetaa tokko, performancein maashinii tokko akkamii kan jedhu check goona jechuudha. So inni itti aanu performance measuring dha. It is the measuring the performance and determining if performance is in line with the sets of standard. In line jechuun standardii nuti baafannee wajjin correlate ta'ee deemaa jira moo deemaa hin jiru kan jedhudha jechuudha. Yes, dura performance keenya maal goone irra measure goona dura. Yes, hojjetaa tokko departmentii garaagaraa irraa waan hojjete measure goona. Erga goone booda determine the performance if in line with the sets of standard. Standardii reefu baafannee sana wajjin deemaa jira moo correlate ta'ee jira moo faallaa jira kan jedhu check iddoon itti goonudha performance measuring kan jennu jechuudha. So it is a comparison between what is and what should be, and it is discovering the deviation. What is and what should be. Kana jechuun what is gaafa jennu maal oomishti fakkeenyaaf hojjetaan tokko har'a maal hojjetaa oolte kan jedhudha jechuudha. Maaliin hojjette, akkamitti hojjette, oomishni kan immoo maal fakkaata, quality'n isaa, quantity'n isaa ilaalamuu qaba jechuudha. What is gaafa jennu jechuudha. Yes, ergaa what is ilaalle booda maal oomishe, akkamitti oomishe, standardin isaa maal fakkaata, processing keessa darbe immoo maal ture, erga sana check goone booda immoo what should be maal ta'uu qaba sila. Yes, standardin kaa'ame maal jedha, standardii wajjin deemamu hin deemu, deviationiin garaagaraa jiramu hin jiru, deviation yoo jiraate eessatti kan jedhu ilaaluu qabna. Methodologically deviation yoo jiraate, quality deviation yoo jiraate, quantity deviation yoo jiraate, deviationiin sun bakka kami kan jedhu discover gochuu danda'uu qabna jechuudha. Adda baasuu danda'uu qabna. Even the cause of deviation sanallee achumatti adda baasuu danda'uu qabna jechuudha. Maaliif cause of deviation sun personally ta'uu danda'a, or environmental deviation ta'uu danda'a, or supplies deviation ta'uu danda'a, or methodology deviation ta'uu danda'a jechuudha. Inni sun sababni isaa inni guddaan maal inni waan akka cause of that deviation kan jedhu iddoon itti adda baafannudha jechuudha. Yes, erga sana sirriitti adda baafannee booda, deviationiin bakka jiru erga sirriitti beekee booda maanajarii tokko gara corrective action itti deema jechuudha. Yes, corrective action itti
jenne. Egaa deviation sana sirriitti correct adda baasee booda gara maalitti deema? Gara correction itti deema jechuudha. Taking corrective action jenna isa sana. So determining the price action to be taken depend on three things. Amma corrective action gaafa fudhannu wantoota sadii irratti depend ta'a. Inni jalqabaa standard accuracy of measurement and the diagnosis of the person or device or cause of deviation. Yes, jalqaba standardii nuti kaa'anne maa inni kan jedhu sana adda baasuu qaba. Malee corrective action akkasuma lafaa kaaniin kennu. Inni biraa accuracy of measurement. Yes, accuracy of measurement isaa sirriitti ilaalla. Especially current result jechuudha. Sana booda take the diagnosis of the person or device or cause of the deviation. Kana jechuun maaliif deviationiin suni dhufuu danda'e kan jedhu isaan dhufeemu environmentidhaan dhufeemu deviceidhaan dhufeemu sababa kamiin deviationiin sun mul'achuu danda'e kan jedhu itti diagnosis goona jechuudha. Diagnosis iddoo ittiin adda baasuuf yaalludha jechuudha. Kana erga sirnaan adda baasne yookaan check goone booda we can take a corrective action. Corrective action can be arranged by the management in advance through policies, through procedures, in the practice. It is sometimes automatic ta'uu danda'a. Egaa corrective action gaafa jennu corrective action gaafa jennu managementiin tokko poolisii mataasaa qaba, procedure mataasaa qaba, practice mataasaa qaba. Deviationiin jiraachuu isaa erga mirkaneeffate booda cause of deviation sana erga adda baafate booda exactly based on the policy in the procedure corrective action sana maal gochuu qaba? Fudhachuu qaba jechuudha. Yeroo tokko tokko corrective action kun maal ta'uu danda'a? Automatic corrective action ta'uu danda'a. Automatic corrective action, especially machine or methodological deviation yoo ta'e maybe automatic correction jiraachuu danda'a jechuudha. By this way corrective action fudhannee gara fuulduraa rakkoon akkasii akka hin deebinee fi productivity kaampaanii sana akka dabalu taasisuu ni dandeenya jechuudha. So inni itti aanu essential of controlling maaliif barbaachisa controlling karaa biraatiin essential of what we call controlling gaafa jennu the essential of sound control system are as follow jenna. Yes, it is suitable. Yes, controlling tokko bareedaadha yookaan immoo essential kan jennu yoo maal ta'edha yookaan immoo sound control system qaba dhaabbanni tokko kan jennu yoo maal ta'edha inni jalqaba suitable yoo ta'edha. Yes, controlling kun hojjettootaaf ta'uu danda'a, methodologyidhaaf ta'uu danda'a, procedure jiru suitable ta'uu qaba. Inni bira timely and look forward looking jedha. Corrective action tokko tokko turree fudhachuu dandeenya. Erga wanti hundi darbee booda jechuudha. Inni suni sirrii miti. Gatii guddaa nu kafalchiisuu danda'a. Kanaaf proactive and reactive controlling jira waan ta'eef timely control ta'uu fayyadamuu danda'uu qabna. Akkasumas look forward looking. Akkasumas objective and comprehensive ta'uu qaba. Controlling akkasumaan miti. Yookaan immoo man based miti. Objective based ta'uu qaba. Subjective ta'uu hin qabu. Objective ta'uu qaba controlling jechuudha. Namichi waan akkasuma gaafa laallu nutti hin tolleef qofa sirrii miti jennee corrective action fudhatamuu qaba jennee namicha irratti hojjetaa tokko irratti dhiibbaa uumuu qabu. Kanaaf objective ta'uu qaba akkasumas comprehensive ta'uu qaba. Inni biraa flexible ta'uu qaba. Controlling tokko maal ta'uu qaba? Flexible ta'uu qaba. Flexible ta'uu qaba. Economical ta'uu qaba. Yes, resources limited jennee waan ta'eef controlling kun immoo wastage baay'isuu hin qabu. Therefore it was economical ta'uu qaba. The other one is control by exception, prescriptive and operational, acceptable to organization members. Yeah, hojjettoonni baay'een dhaabbata sana keessa jiran corrective action controlling strategy dhaabbata sana maal gochuu qabu? Accept godhanii fudhachuu qabu. Accept godhanii fudhan ta'e taananii rakkoo guddaatu nutti uumamuu danda'a jechuudha. Uumamuu danda'a. Inni biraa motivator ta'uu qabu. Motivationii hojjettoota keessatti kan uumuu ta'uu qaba controlling. Yes. Controlling or leading style as keessa jira fakkeenyaaf autocratic system kan ta'u yoo ta'e rakkoodha. Kanaaf democratic ta'e yookaan laissez-faire ta'e kan motivate ta'uu danda'u ta'uu qaba. Kanaaf controlling tokko sound controlling system kan jennuuni ulaagaalee kanneen guuteedha jechuudha. Therefore it is an ideal feature jechuu dandeenya. An ideal feature of controlling action jechuu dandeenya. Types of control. There are three basic types of control actually. Yes. Controlling akaakuu sadii qaba. Inni jalqaba feed forward control or preventive kan jennudha. Inni lammaffaa concurrent control dha. Inni sadaffaan immoo feedback control jennaan jechuudha. Feedback control. Kanaaf controlling kana based on time at which corrective action can be taken kan jedhurraa depend ta'ee bakka sanatti kan qoodnu
Feed forward control or preventing control kan jennuun it is established to prevent problem from occurring. Yes, rakkoon osoo uumamin dura rakkoo sana avoid gochuudhaaf prevent gochuudhaaf fi controlii nuti fudhannuudha. Feed forward control kan jennu. Feed forward control is what a preventive control. Prevention is better than cure. Ideology jedhu sana of keessaa qaba jechuudha. Yes, rakkoon tokko osoo uumamin dura problemiin tokko osoo hin uumamin dura corrective action kan fudhannu yoo ta'e that is feed forward control or preventing. Concurrent kan jennu immoo the focus of control is ongoing activity. Yes, processing osoo deemaa jiru jidduurratti maal gochuu dandeenya? Check gochuu dandeenya, control gochuu dandeenya, feedback laachuu dandeenya jechuudha. That is concurrent or control jennaan jechuudha. Inni kaan immoo feedback control kan jennu it is a control that focus at the end of the result. Erga resultiin bahee booda kun immoo hojiin tokko erga xumuramee booda hojii sanarratti control goona jechuudha. Inni kuni yeroo baay'ee gatii nu kaffalchisuu danda'a. Especially manufacturing industry yoo ta'e durumaayyuu raw material inventory wantoota garaagaraa gaafa fayyadamnu processii IPO processes input process output kan jedhu sana gaafa adeemsifnu dafnee controlling goonu taananii dhumarratti productiin sun akkuma jiru defective ta'uu danda'a. Kun immoo gatii guddaa nu kaffalchisuu danda'a. Dhaabbata sana kisaaraa guddaa keessatti galchuu danda'a waan ta'eef especially manufacturing company concurrent control and feed forward control kan jedhu kun baay'ee murteessaadha jechuudha. Actually life keenya keessatti feed forward control or preventive controlling kun baay'ee barbaachisaadha jireenya keenya keessatti jechuudha. So controlling can be either feed forward control or preventive, concurrent control fi feedback control jennee bakka sadiitti qooduu akka dandeenyu beekuun baay'ee gaariidha. Preventive gaafa jennu osoo rakkoon tokko hin uumaminidha. Concurrent gaafa jennu hojii keessatti osoo hojiin ongoing process gaafa adeemsifnu akkasumatti control gochuu ni dandeenya. Feedback control kan jennu immoo in result control kan jennudha. Kana akkasitti adda baastanii beekuun baay'ee murteessaadha. Inni biraa controlling characteristics kan jennutu jira. Inni jalqabaa controlling is an end function jedha. Yaa akkuma beekamu managerial function keessa isa dhuma kan ta'edha. An end function is called what called controlling. Inni biraa control is continuous process dha. Continuous process gaafa jennu yeroo tokko qofa taasifnee kan dhaabbannu miti. Continuous process dha. Inni biraa control is mainly a forward looking control. Yes, akkuma reefu dubbanne feed forward control or preventive control osoo ta'e baay'ee bareedaadha jennee irraa waan ta'eef so mainly osoo akkas ta'e bareedaadha. Inni biraa control is universal function dha. Dhaabbanni tokko small companies haa ta'u, large company akkasumas manufacturing companies haa ta'u, service industry haa ta'u yeroo hunda controllingiin jiraachuun dirqama. Kanaaf controlling is a universal function dha jechuudha. Universal function. Even life keenya keessattuu controlling kun baay'ee barbaachisaadha. Bakka kamitti controlling kun jira waan ta'eef it is pervasive or universal function jechuu dandeenya. Inni biraa controlling is a normative and a positive force. It is a normative and a positive force. Inni biraa it guides behavior jedha. Yes, amala hojjetaa tokko ta'uu danda'a. Amala wantoota garaagaraa guide gochuu keessatti controllingii kun gahee mataa isaanii taphata. Inni biraa control allows all organization to cope with uncertainty. Akkuma beekamu future is uncertain jenna wanti uumamuun beekamu. Kanaaf isa sana control gochuu manage gochuu keessatti ammas controllingiin kun gahee guddaa taphata, especially to forecast about the future and to estimate what will happen, to calculate risk. Sanniidhaaf controlling technique kun baay'ee nu barbaachisa jechuudha. So introduction to management kan jedhu boqonnaa jaaffaa irratti xumuree jirra. Barattoonni chaanalii keenya har'a makamtan viidiyoo keenya laayik gochuu, chaanalii keenya subscribe gochuu dhaan akka miseensa taatan isinaaf heeruu barbaada. Barattoonni barana jedhufu kan xarrii keessatti exit examii qoramtan amma booda gaafilee exit exam irratti dhufan hedduu isaanii paartiidhaan sirriitti diskas gochaa waan hojjennuuf gamanumaan qophii keessan akka nu wajjin taasiftan isin yaadachiisuu barbaada. Warroonni chaanalii keenya miseensa taatan chaanalii kana akka guddatuuf viidiyoo keenya gara yuunivarsiitii biraa barattoota biraa
share gochuudha. Akka jajjabeessitan gamanumaanis naaf feeruu barbaada. Gaaffii qayyoo qabaattan comment section jalatti naa kaa'uu dandeessu. Barattoonni tokko viidiyoon akkanaa nuuf haa hojjetamu barattoonni jettan yaada keessan dhiisuudhaaf osoo hin taane yookaan immoo osoo hin dubbisiin hafee osoo hin taane laaleen jira garuu barataan tokko waan gaafateef qofa viidiyoon hojjetamu hin jiru. Parsantii barattoota gaafatanii ilaaleetiin hojjedha. Sanaafan dhiisaa yeroo tokko akka sana kanarraa hubattan isin jechuu barbaada. Garuu ammaaf barattoota jeexarri dhufurratti exaamii fudhatan barattoota management, business management fi business administrationidhaaf gaafilee exit exaamii yuunivarsiitii garaagaraa, model exaamii yuunivarsiitii garaagaraa sirriitti waliin discuss goone kan hojjennu ta'a waan ta'eef qophii keessan gamanumaan akka qopheessitan nutis almost gaafilee garaagaraa isin hojjechuudhaaf qophii keenya xumurreerra waan ta'eef amma booda garasitti debate goona akka barbaachisutti immoo keessa gaafilee exit exaamii mannoo kursiilee exit exaamii irra dhufan kanneen viidiyoon isaanii hojjetamne meebii keessas jidduumaan galchuu dandeenya. Garuu moroo fookasiin keenya amma guyyoota 40 gaafilee 500 haga 1000 gidduutti hojjechuudha waan ta'eef feedbackii keessan ilaalaa itti fufuu dandeenya jechuudha. Ammaaf xumurreerra viidiyoo biraatiin ammoo arginutti nagaatti.